diinummaan aduwwummaan jibbinsi wal kutuun wal muruun jirti firarraahis tahee jechuun aanarraahis tahee nama ati beeytu ollaa kee saahiba kee haadhaa fi abbaa kee hiriyaa kee jaalallee kee namni ati akkaan jaalachaa turte har'a jibbitu argaa isaan barbaanne hiree osoo qabaatte nama san miidhuu barbaaddu takkaa namni si miidhuu barbaadu haa atiif itti beeytu haa akka malee garaa wal balleessitan wal madeessitan jiraa dhiiroo jira if gaafadhume ammallee irra deemee si gaafadha ilma namaa tahee namni walitti hin dogoggorre hin jiru namni walitti mufanne hin jiru namni yeroo gargari walirran ejjenne jiru mucicaatee tahuu wallaalaan tahuu dogoggoraan tahuu beekaan tahuu takka hinaaffaan tahuu namni wantoonni biizinasii walitti fiduu danda'a hojiin da'waa walitti fiduu dandeessi hojiin sooshaal miidiyaa walitti fiduu dandeessi siyaasni walitti fiduu danda'a maatii waliin jiraatu ta'uu danda'a abbaa fedhe haa ta'u haaluma fedhe keessattuu namni ati waliin mufattanii yoo karatti wal agartan assalaamu alaykum wal jalaa hin deebisne ni jira if gaafadhu meef gaafadhu ijatee cufattee dura mee ijatee cufadhu akkana cufadhu dhiiroo eenyu namni irra jibbinsaan an qabuuf innillee jibbisinaa qabu namni argaa kiyyan feene namni yoo na argaan hin dubbisne namni meef gaafadhu irra obboleessoo yoo dura araara isin jidduutti argame malee yoo obbolummaa teessan ulfinaa fi kabajaa deebistan malee yoonii fi dhiifama walii gootan malee rabbiin akkasiif hin araaramne beeta yoo dhiifama waliif goone qofa rabbiin nuuf dhiifama godha sani jaalattanii isin rabbiin dhiifama isinii godhuu jaabar suuratu nuur keessatti yoo dhiifama rabbiin akka isinii godhuu barbaaddan isinoo dhiifama maaliif waliif hin goone jaa rabbiin dhiifama walii godhaan dhiifamaan isinii godha jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala hadiisa ulfaata akkaan jaba أبان هريرة أوديس خيستي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إرجم ربك نجان تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس بلبلوان جنة تفتح نبنمتي أبواب الجنة بلبلوان جنة سديتنو يوم الاثنين قيا إسنينا تربان الرا ويوم الخميس قيا خميسا أكسمتي تربان الرا تربان قوترا بلبلي جنة قيا إسنيناتي في قيا خميسا بنمتيا فيغفر لكل عبد قيوت لمن سن كيست يرو بلبلتي جنة ربي بنمت سن ربين قبروتن إسا هندافو أرارما الله أكبر إسنين الرا خميس الرا ربين قبروتن إسا هنده توكو سنفنف هندافو أرارما لا يشرك بالله خقبرتي إسا سر ربي تنك انديسني يوتيجو نما ربي تيغرتي هنك انديسني nama gartee gabbartii rabbii dhiisee waan biraa hin gabbarre jechu ha rabbi qofa gabbaru rabbuma isa nyaachisu isa jiraachisu isa obaasu isa ajjeesu isa sooru rabbii isa raffisu isa kaasu rabbii hiriyaan qabne hiriya dhabaata fakkaataan qabne wayittillee fakkeeffamuu hin danda'amne isa gartee hin dadhabne allaha qofa tokkichuma gartee isa fakkiin qabne hiriya dhabaataa teessan namtichi rabbuma qofa gabbare انت لو الرب موقف قبرتي تاغرتي شركي هندليني يجو الله اكبر اكسما الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء لا اله الا الله اما نمني لما دا توكو نما ربي شركي تنقون ربي نرم يو شركي قوتي او ربي سيفين ارارم يو اتي ربي تك انديستي ربي مالي دقافي نما في سآفي شيخا في نبي في ها ارانتنا نما خيامة تاتي خك ابري خيسا جرو خيامة تاتي غرغار صاف arra nama qabrii jiru na fayyisi kajattu yoo taate rabbi siif naram shirki dalagaa jirta rabbii gaditti waan biraa gabbarraan nama sa'a bineensa sheekhaa fi shariif beekaa fi wallaalaa fi jaahilaa fi kana hunda gabbarraan ati shirki dalagaa jirta jechuudha yoo ati shirki hin daleen rabbi si araramta akka lammaffaa haali rabbiin ti si araram yoo ati jidduu keetii fi jidduu obboleessa keetii jibbinsin jirre wal jibbinsin jirre firummaa aanummaa hutuun yoo hin jirre jechuudha sirina dhageeffadhu yoo firummaan kutiin aanummaa yoon kutiin yoo atii fi obboleessa kee atii fi obboleettii ta'e faamilii kee hiriyoottan kee jidduu teessan aduwwummaan yoon jiraanne jibbinsi yoo jidduu teessan nageenyi jiraate qofa si araarama rabbi subhaanahu wa ta'ala keessattuu halkan tokkootu dhufa ji'a sha'abaanaa tana keessa rabbiin nama hundaaf araaramu rabbiin osoo guyyatti nama araaramu osoo torbaanittis nama araaramu osoo halkanirraayis nama araaramu osoo ganamarraayis nama araaramu akkasumatti torbaanitti akkasumatti rabbi subhaanahu wa ta'ala waggattillee guyyaa rabbi si araaramu qaba
ati yeroo hunda rabbi sumaaf araarama jechuu bar laakiin immoo sharxii ati guddachuu qabdu dilirraa buqqa'u shirkirraa keessattuu buqqa'u dilii gurguddoo lamaffa atii fi obboleeyyan kee jidduu rakkoo jirtu fixattee jidduu teessanitti araarama argamsiistee nagee buustee dhiifama walii godhu jibbaan isin jidduu jiraannaan wal argaa dhageettii jibbuun isin jidduu jiraannaan argaa dhageettii obboleettii teetii argaa dhageettii obboleessa keetii jibbinaan ati arguu isitti kharifattu namuma san arginaan ati jinnitti kajajjiramtu jibbinsa guddaa akkasii qabaannaan aduwwummaan isin jidduu jiraannaan araarama rabbiirraa hongooytee jirtaateeru obboleessa kee obboleettii ta'e sababaa ati isin wali jidduutti aduwwummaa uumtaniif araarama rabbii guddaan dhabin yoo haala saniin duute yaaddeessaadha balsan qofaa miti dubbiin dhaggeeffadhu unzuruu rabbi guyyaa isninaa fi khamisaa gisee galmeen ta'e gara rabbii ol baate tursiisaa narraa tursiisaa jaa rabbiin obboleeyyan lamaan kana haadhayni obboleeyyan lamaan kana hattaa yasxalihaa hamma isaan jidduutti gartee nageenyi argamu haga isaan tola walii yaadanii haga isaan waliif araaramanii haga isaan waliif dhiifama godhanii anziruu aboo tursiisaa anziruu jara lamaan kana narraa tursiisaa rahmata kiyyarraa tursiisaa balbala jannata seensisuurraa illee narraa tursiisaa jaan galmee isaanii tana narraa gad deebisaa hin barbaadu argullee jaa rabbiin feetu salaati feetu soomani feetu hajjii godhi feetu umraa godhi obboleessa keeti waliin ati jibbinsa qabaannaan lolli isin jidduu jiraannaan argaa dhageettii nama sanii jibbinaan firummaa kutnaan haga feete salaati waggaa dhibbaaf salaatii warbaadde feetu waggaa dhibbaaf hajjii godhi feetu waggaa dhibbaaf imaama tahi feetu sheeka tahi feetu qur'aana haffazi feetu qabaataati waan feete ta'e gaarii dalag sadaqadhu yoo feete biliyoona sadaqadhu yoo feete garuu obboleessa kee maatii kee hiriyaa kee jibbaa diinummaa dhaaddachaa wal kutaa wal arrabsaa wal cabsaa wal beeysaa wal xinneeysaa hammeenya walitti yaadaa qabeenya inni qabu irraa barbadeessu irratti nagee inni qabu irraa barbadeessu irratti nagee isin qabdu irraa barbadeessu irratti hammeenya nama sanii obboleeyyan keetiin maatii keetiin bakka deemtutti nama san hammeessuu xiqqeessu takka ammoo waan inni qabu irraa dhabamsiisu jibbinsa guddaa akkasii aduwwummaa qabaannaan haga feete salaati feetu imaama ta'e duwwaadha zeeroodha rabbii biraa galmeen ta'e hin laalamtu araaramni ati argattu hin jiru haga nagee buustu shirkirraa fagaattee obboleeyyan kee jidduu nagee buusuu qabda هم هكذا قولني نرى ترسيس ربي سبحانه وتعالى وهذا حديث عظيم خطر القطيعة والشحناء ماتي ختن آنما ختن وأنها من موانع المغفرة وانتوتا قرتي أرارم ربي الرأسي هونجيسني وانتوتا أرارم ربي الرأسي هونجيسني خناف الرافقات شرك الرافقات والجب الرافقات isnin irra khamis irra rabbiin galmeetee gara rabbii malaa'ikaan ol baasti galmeetee isan keessa yoo aduwwummaan jibbinsi obboleessaa lolli isin jidduu jiraate araaramni hin jiru siif salaanni kee qeebaltiin hin jiru fuudhatti si deebiif maali nama tokko garuu yoo dhiifama gaafattee ni sidide khasidide san isaaf hin araaramne malee atiif immoo araaramni ni jira ati namni badii balleesse takka badii balleessuu baattus garaa bal'attee qoma bal'attee aboo mee anummaan irraa wallaalaa haa ta'u anummaan mee abbaa yaa'ii haa ta'u anummaan mee rakkata haa ta'u anummaan cubbummaa waan fedhannaan jaan waan fedhanna godhanimi firummaan kutu obbolummaa teenyan kutu yoon karatti arge mee waan biraa dhiisu assalaamu alaikum waan jaan jettee nama si miidheessan ati dhiifama goonaaniif dhiifamallee gaafannaan yoo namni sun si dide atiif rabbi si araarama isammoo isaa fi rabbi isaati jidduu kanaaf ati rabbiin dhiifama si godhuudhaaf dhiifama nama godhi dhiifamallee gaafadhu irra caalaan keessan nama salaamtaadhaan jalqabe osuma namni si miidhee jiru osuma si balleessee jiru ati tola itti yaadi akkuma oromoon jettu nama dhiiga si obaase aannan obaase ati rabbii kee qabadhu eegas booda rabbi irratti dhiisi isaafillee rabbii haa dhiisu jee gaaf tokko qalbii isaa keessa rabbi rahmata buusee dhiifama si godhuu danda'a yoo dhiifama inni si godhuu baate isaa fi rabbii isaati atiin rabbiin sin hin qabu ati garuu firummaa maxxansuuf hiriyummaa ta'e deebisuuf yoo rakkoo namni sun guddaa kas miidhee jiraatu taate jibbinsa san yoo jijjiiruu dadhabde at least nagee buusi yoo garte assalaamu alaikum afaan nagayaatiin kabajaan salaamtaa walirra qara'u eegas booda hammeenya nama saniitirraa if ittisuu dandeessa walitti laaqqatuun dirqamaa miti eegas booda wanni guddaan nagee buusu ati maqaa isaarraa qabeenya isaatirraa ulfina isaatirraa kabajaa isaatirraa if ittisu bakka deemtutti hammeenya isaa dubbatu dhiistee gaarii nama sanii gaarii obboleetii sanii dubbatu kanaan rabbi subhaanahu wa ta'ala siifillee araaramaa jechuudha هذا هو ربي سي فارارم ربي سي هاديسوغا لا يحل لمسلم نما مسلماتيف حلال انتهو أن يهجر أخاه أبليس إسات أودون
obboleessa isaatiin dubbatuu dhabuun fawqa thalaatiin yoo wallalanii jiraatan yoo walitti gufatanii jiraatan guyyaa sadii ol nama san dubbisuu dhabuu dandeessu guyyuma sadii guyyaa sadii booda egaa aarris irraa galee yoo wal agartan wal kutuu hin dandeessan walitti dubbatuu qabdan wal dubbisuu qabdan jechuu inshallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Rabbi isiniif araaramu. Baatii shacbaanaati. Baatii tana keessatti soomanaan ibaadaa addaa wanni godhamu jiru soomanuun qofa taate inshallah yoo dandeessa soomana dhiifamallee walii godha. Maal yeroo ramadaanii dhufu dhiifama walii goonaan je'ina. Haga lubbuun si jiru guyyarraa isniinirraa khamiisarraa galmeen rabbi jalbaatu yoo dhiifamni keessan jiraanne duwwaa keessattuu halkan shacbaanaa halkan walakkaa yanzilu rabbi subhaanahu wa ta'ala gama samii addunyaa tanatti gadhiyaata halkan hunda osoo rabbi bu'u. Hadiisni tuqaallee qaba ulamaan hedduun tuqaallee qaba jaan garuu hadiisa kana jajjabeessu tokko lamaa sadii waan jiruuf ati alaa kulli yeruma hundaahuu dhiifama walii godhuun shirkirraa fagaatuun hiriyummaa kee aanummaa kutuu dhabuun rabbii biratti ulfinaa fi kabajaadha. Nagayaan buluudhaaf nagee nama jidduu buusi. Nagayaan jiraachuudhaaf nagee nama godhi. المسلم من سلم المسلمون من لسانه بيدي نما مسلما دغاتي يچون نما ربي دابته ميچون نما عربه خيترا نمني نغيبه نما حركه خيترا نمني نغيبه نغيبه بربادا عربه خيت نما نغيباس نغيبه بربادا حركه خيت نمني نغيس رهابو يونتان ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان نمني مسلما اسلامني مؤمني مؤمنا جام غوتو دامت هير اورج رسول الله صلى الله عليه وسلم نمني نما الرس نمني غتي نما ابار اسلام مان اسا ايمان اسا غوتو دامت هير قبج رسول الله صلى الله عليه وسلم خناف مكانا ماتيس arraba keetii fadhu yoo salaanni kee kasraa qeeluun barbaadde yoontaan dilii nama sanillee fudhataa jechuudha keessattuu obboleeyyan keenya badii namni dhuunfaadhaan balleessitee dogoggoraan balleessitee miira keessa seenee balleessitee faffacaasuun badii obboleessi kee obboleettiin ta'e daleede san caalaa ati badii obboleessa keetii facaastee san tutu irra rabbii biratti xiqqaata irra rabbii biratti dubbiin ta'e hamtu sirri dhaggeeffadhu obboleessi kee badii balleesse san dhuunfaa akka dhuunfatti balleesse hawaasa waliin hin balleessine badii inni balleesse san ta'ate hawaasaan geesse gurra nama buustee ija nama buustee hunda rabbiin irraa si gaafatu ta'a nama miliyoona takka yoo ilaale badii nama miliyoonaa baadhataa jechuudha. Obboleessi kee takka obboleettiin ta'e ta badii balleessite ta isii zinaa gootu ta isii badii balleessu ati waraabdee gallaksite sun diliin isaa isumarra gabaabbatti. Yoo inni yaa rabbi na araarami jee isumaa fi rabbi jiddu. Ati immoo nama miliyoona meeqa ka dubbii badii inni balleesse san daleessiste. Zinaan ka inni dalage qofaa miti ka ummanni ijaan laale ka gurraan dhaggeeffate warri dhaggeeffatee fi laaleele waliin zinaa dalage jan ulamaan islaamaa. Irraa hamtuun warra badii obboleessaa obboleetii laalee dhaggeeffatee irraa dubbatee hamatee nama sanillee tuttuqu jan ulamaan islaamaa. Nama san isaa fi rabbi jiddu araaramuu danda'a rabbi subhaanahu wa ta'ala. Ati hoo eenyu si araarama eessatti gartee dhiifama gaafatte obboleessa hamattee fi xiqqeessite san jechuu. Nama miliyoona meeqallatti maqaa isa balleessite nama miliyoona meeqallatti maqaa nama sanii maqaa obboleetii ta'e qulqulleessuu dandeessaa ree. Baarakallahu fiikum rabbi si araaramu. Zamana jaarsaa fi jaartii wal waraabee wal saaxiluu keessa jirra. Dhiisi tabiraanuma jaartiin jaarsa waraabdee saaxilti. Jaarsi jaartii qaama qullaa saalaa isii waraabee saaxiluu eegale. Isii saaxile moo if saaxile if xiqqeessite moo isa xiqqeessite. Rabbiin fitnaa mukkortee akkanaa tana jalaa rabbi isin haa baasu. Zamanni khaxara ta'e namni fira ta'e si dhufee namni jaalallee ta'e si dhufee wal fuunaa fi nafuudhi jechuun si dhufee walitti taphatu seene namni kana ajandaa godhachuu seene rabbi isin haa araaramu rabbi isin haa tiisu nuti hundaa rabbi nu haa tiisu. Ustaadhi sheekii gaafiin qaba nama je'ee keessaan isin dubbisu ifirraa eegaa zamanni khaxara ta'ee jira. Yaa sheekii yaa ustaadhi gaafiin qaba achumaan takka lama sadi achiin baaba biraa keessa seenuutu dhufe if eegaa sheekonni ustaazonni hayyoonni beektoonni namoota boru hadiisa himu addunyaarraa dhabamsiisuuf gariin namaa xiyyeeffatee jira. Haganuma rabbii sodaadhaa nama dhabamsiisuuf ukkaamsuuf xiyyeeffatee jira. Ergama addaa qaban diina addaatu dhufaa jira. Kuni amantii irratti gartee dhiibbaa godhuu tokko ni wallaale malee foon ulamaa foon sheekota summii guddaa sijjeessa simiidha summii ifirraa eegi lallabni zulmiin ati nama miitu imimmaan inni buusee si kadhatu imimmaan isin si buutee si kadhattu wallaahi hin turtu balaan yeruma san si dhufti dura namni nama dallame jechaa fi gochaan dhiirsi akkasin nama waraabee dubartii facaasu dubartiin akkasi dhiirsa waraabdee facaastu wallaahi umriif hin gabaabsina. والله برخاء في الرانفولنا أكمل جرات ودمتن أكمل هرم ودمتن أكمل تفور ودمتن أكمل إلمان قديس ودمتن الرجويات وقف أجندة تربان وقف نقوة ما أنا مثلا يبل ليستا إيجاز بوده هم أرجعته ما إنيو سنين بلون أرجعته إنيو كابين أرجعته ربي صدادا نمني وان خنا ديدني قوتني مو والله إفرتي قوتن ديننا هدو شيء قوترتي خنا ما جرى يجرين hayyoota irratti kan namaa jira beektoota ummata gurguddaa irratti kan namaa jira kanaan ummanni wal sakaalee wal ukkaamsee badiin akka hammaatu namni akka lubbuu gabbee waa'ee siyaasaan dubbanne waa'ee qabsoo akka dubbanne